hiriyaa isaatii na dhiisee deeme. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee hanga kutaa 10ffaatti maatii koo biratti baradheera. Kutaa 10 ergan gahee booddee garuu carraa obboleessi kiyyaa hangafaa argateen gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 3 godhatanii turanii. Hangafti keenya dhiiradha. Walitti aannee kan dhalanne immoo dubartoota. Ani sadaffaarratiin dhaladha. Quxisuu ishee dhumaadha. Anaan erga godhatanii booda haati kiyyas abbaan kiyyas ilmaan gara biraa horachuu hin dandeenye. Abbaan koo yeroon ani kutaa 4ffaa baradhurraatii kaasee baay'ee dhukkubsata. Dhukkubbiin isaa waqtiidhaan kan itti ka'u yeroo ta'u keessumaa roobni erga roobee booda abbaan koo sireerratti qofa argama. Kanaan otoo hin jiru yeroon kutaa 8ffaa baradhu dhukkubni abbaa kiyyaa daran itti cimuun lubbuu isaafiyyuu yaaddessuu jalqabee yoo xiqqaate waggaa tokko kana keessatti si'a 3 du'eera jedhamnee mana keenyatti boo'ichi ta'ee ture. Haa ta'uutii garuu si'a 3 kanayyuu lubbuun itti deebitee nagaatti deebi'eera. Si'a 3 boonyee fi deebinus si'a 4ffaatti garuu fayyaa otoo fakkaatu hunda keenyatti nagaatti dhaammatee jabaadhaa jiruun addunyaa qorumsa baay'atti isin obbolaan wal gargaaraatii wal jajjabeessaa jechuun nutti dhaamee du'a dhugaa nutti hin fakkaanneen namni gara biraa mana keessa hin jirreen ana obboloota koo fi haadha koo biratti abbaan koo addunyaa kanarraatii darbee yeroo kanarraatii kaasee ture. Haadha koottis ta'e nuyitti jiraachuun bitaa kan nu galee. Obboleessi keenya hangafaa yeroo sana reefuma yuunivarsiitii seenaa. Obboleettiin kiyya hangafaa immoo kutaa 11ffaatti darbiteeti. Ani 8 irraa 9ttiin ce'aa. Erga abbaan keenya boqotee booda jiraachuun nutti ulfaate. Haati keenyi ogummaan qabdu hojiin ishee kan abbaan keenyi fiduun nu guddisuu ture. Jireenyi bitaa nuti gallaan isheenis harka firoottan isheetti kuftee maqaa baachaa maqaa argachaa nu gargaaraa jajjabeessaa turte. Haala baay'ee ulfaatuutiin kutaa 9ffaaf kutaa 10ffaan baradhe. Akka tasaa ta'ee qabxiin maatirkiis ana jalaa hafnaan obboleessi kiyya yuunivarsiitii baratu hanga sanaati obsii baradhee xumureen si barsiisaa haadha keenya jajjabeessinaan jedhe. Obboleettiin kiyya hangafaa yookiin anaan barsiisuuf yookiin immoo maatii makiyya jireenya kana keessaa nu baasuuf jecha bakka gaariitti heerumuuf yaalii gochaa turte. Haa ta'uutii garuu hin milkoofneefi milkaa'uu fi yeroo didutti barnootuma fuftee kutaa 12 erga xumurtee booda carraa yuunivarsiitii argatee yuunivarsiitii seente. Rabbi waan godhu hundumaatiif karooraa kaayyoo qaba mitire. Obboleessi kiyya yeroo sanatti yuunivarsiitii otoo baratu qarshii tokkoon carraa lootarii bakka hiriyoonni isaa buna dhuganiiti yaalee ture. Carraan lootarii obboleessa kiyyaaf dhufe kuni meeqa yoo bahee fi gaariidha. Akka qoosaati qarshiin 20 harka isaarra galee. Bahuusaa fi hiriyoota isaa waliin waan na jiruuf hiriyoota isaattis hin dubbanne. Inumaa isa bahee fi dhidhiisaa keessa kaa'ee tarii yoo narratti baran walitti bu'uu dandeenya. Dubbiin maallaqaa gaarii miti jedhee giphiisaa keessatti erga dhoksee booda kabraa kutatee mo'amuusaa isaan beeksisee namicha lootarii kutaa tureen kan naaf mirkaneessimee jedhee yeroo gaafatu eeyyeen qarshiin 20 siif baheeraa bakka akkanaatii deemtee fudhachuu dandeessaa baga gammadde jedheeni. Yeroo kanatti obboleessi kiyya waraqaa eenyummaa isaa qabatee gara buufata lootarii deemee yeroo gaafatu baga gammadde jedhanii qarshii 20 kennanii fi obboleessa koo gaggeessanii. Kanaan innis gara baankiitti erga galfatee booda naaf bilbilee maal hojjechuu barbaadaa maallaqa ta'e argadheeraa moo barnoota kee barataa jedhee na gaafate. Yeroo kanaanis maal jechaa jirta maallaqa hojiin itti hojjedhus ta'e barnoota ittiin baradhu eessaa fidee jedheen yeroon gaafadhuuni akka carraan lootarii qarshii tokkoon 20 isa ga'ee natti hime. Baay'ee maatiidhaan gammanne. Maallaqni kun abbaa koo biratiyyuu erga argamee waggoota hedduu lakkoofsiseera. Keessumaa erga abbaan koo dhukkubsatee booda hojii mallee seeraan hojjechuu waan dadhabeef hiyyumni balbala ishee suuta jetee nutti rukuchaa turte. Erga
inni boqotee immoo obboloonni isaas waan irraa fagaataniif baay'ee rakkanneem. Kanaanis maallaqni kun guddaa waan ta'eef hojii xixiqqoo asitti jalqabeen jireenyi keenya otoon jijjiiramiin hafuusaarraa maaliif gara biyya hambaatti imaluu maallaqni kun gahaadhaa jedheen gaafadheeniim. Yeroo kana innis gaggaafadhu kaa namoota kana dura deemanii dhufanifaa jedhee yeroo natimu haadha kiyyatimeen waa'ee biyya hambaa deemuu namoota deemanii dhufan gaggaafachuun jalqabeem. Waraqaa eenyummaa baasifadheen torbee 2 keessatti paaspoortiin kiyya naaf qophaa'ee torbee 2 xaananitti immoo viizaan kiyya naaf dhufee obboleessi kiyya maallaqa kana argatee baatii tokko keessatti gara biyya hambaatti imala koon taasiseem. Inumaa maallaqni sunillee irraa hafee isa kaan akka isaan barbaachisutti obboleessi koo hunduma isaanii fireem. Kanaan imala koo gara biyya hambaatti raawwadheem. Maatii hiyyeessaa maatii hojjechuu barbaadu obboloota barataniin qabamitire obboleessi koo barnoota isaa xumuruuf waggaa 2 xumura. Obboleettiin koo immoo reefuma waan seentuuf haa ta'uutii garuu waggaa 3 keessatti xumurteem. Kanaan jabaadheen gadi jedheen hojjechuu jalqabeen haadha kiyyaa fi obboloota koo jajjabeessuun jalqabeem. Turtii waggaa 2 hojjedhe keessattis xiyyeeffannoo koo ofirra maatii koorra godheen haadha kiyyaaf mana ishee suphee fi waan akka suuqii qoo keessa ooltus baneefiin obboleettii kiyyas obboleessa kiyyas gargaariin barsiiseen obboleessi koo baratee yeroo xumuramu isaanillee carraa qabeessa godhee rabbi gargaaree hiriyoonni qabxii qaban qabxiidhaan baay'ee isa caalan otoo jiranii qormaata qorame darbee hojii barsiisummaadhaan mooraama yuunivarsiitii sana keessatti qacaramee hojjechuu jalqabeem. Kunis nuyiif gammachuudha mitire maatiin keenya baay'eetti gammanneem. Kanaan obboleessi kiyya hangafa kunis ammagaa nu gargaaraa nuuf dhama'aa turteettaa. Kanaan booddee maallaqa kee walitti qabadhuuti yeroos deebitu hojii mataa kee hojjetaa. Maallaqni kun baay'ee guddaa waan ta'eef calluma jennee yeroo yerootiin sirraa fuunee bittinsuun qabnu naan jedheem. Obboleettii kiyyaa fi haadha koo yeroon jedhuuniin obboleettii kiyyaaf ani jiraa haadha keenyaaf immoo kan isheen argatu kanaan booddee gahaadhaa suuqii ishee sirriitti ilaaleeraa hojii sirriitti barteet naan jedheem. Anis tole jedheen waan obboleettii kiyyaa obboleessa kiyya kenneen waan haadha kiyyaas galii suuqii isheetti dabarseen maallaqan argadhu walitti qabachuun jalqabeem. Naannoo baatii 5fis gara obboleessa kooti maallaqa otoon ergan ture booda obboleessi kiyyaa akkana naan jedheem. Maallaqa kee akkam godhachaa jirtaa jedhee yeroo na gaafatu anis walitti qabachaan jiraa yeroon dhufuuf jedheen deebiseefi meeqarra siif gaheeraa jedhee yeroo na gaafatu anis hanga maallaqa kootti himeem. Kanaan innis yeroo dhuftu maal hojjechuu yaaddaree jedhee na gaafateem. Yeroo kana anis kan hin yaade maatiin ani mana isaanii galee hojii hojjedhuu fi kaaffee guddaa bal'aa ta'e qabu. Otoo naaf danda'amee kaaffee xiqqoo ishee otoon banadhee natti tolan jedheeni. Kanaan innis yoos immoo maallaqa kee ergiitii meeshaawwan barbaachisan siif biteen walitti qabeensiif kaa'aa. Yeroo biyya hambaatii dhuftu hojii sana bartee mana kireeffatee hojiitti seenuutu sirra jiraa jedhee naaf deebiseem. Akka tasaa ta'ee mana biyya Arabaatti hojjedhu kana dubartoota 2 taaneetu mana tokko keessa hojjennaam. Maatii guddaadhaam. Kana gidduutti mucayyoon ana waliin hojjettu nagaha jettee ana duras mana sana waan seenteef dhiistee gara biyyaatti galtiim. Yeroo kana ani maatii na hojjechiisanii kanaan nama biraa anaaf dabaluuf yeroo jedhan guyyaa muraasa ergan hojjettee booda mindaa kiyya naaf dabalaatii bakka ishee deemtees nan hojjedhan jedheeniim. Yeroo kana isaanis guyyoota muraasan ani hojjedhe keessatti hojiin kiyya qulqulluu akka ta'e waan arganiif hirriba dhabda jenneeti malee akka hojjechuu dandeessu gidduu kana nu mirkaneessiteettaa mirga keetii yoo sitti ulfaate garuu maallaqa qofaa yaaduun qabdu hojiin kun nama tokkoof hin danda'amu nama gara biraa siif dabalanaan jedhaniim. Anis tole jedhee walii galeen qofaa kiyya hojjechuu jalqabeem. Sa'aatii 24 keessaa sa'aatii tokko qofaa guyyaatti boqochaa hoddoon kiyya gadi otoon taa'iin mana sana keessa hojjechuun jalqabeem. Haa ta'uutii garuu dubbiin akka ani yaadeen taaneem. Baatii 3 ergan hojjedhee booda kaleen kiyya dhiita'ee qaama kiyya dhidhiitessuu nagaa dhabuu dhaabbadhee hojjechuu miti taa'ee hojjechuun iyyuu natti ulfaateem. Yeroo yeroodhaan mana yaalaatti deebi'uun jalqabeem. Booddee irratti hojiin isaanii yeroo miidhamu nama biraa naaf dabalaa nan dadhabeen jedheeniim. Maallaqan baatii 3 kana keessatti hojjedhe guutummaa isaatii mana yaalaatiin fixeem. Eega kanaa tasgabaa'een suuta jedheen isaanillee boqonnaa naaf kennanii namni biraas naaf dabalameem fayyaa kiyyatti deebi'een hojjechuu jalqabeem. Kanaan bakkan dhaabbadhe irraa ka'een ammas maallaqan argadhu obboleessa kiyyaaf erguun itti fufeem. Obboleessi kiyya maal yoo godhe gaariidhaam.
yaada kanaan walitti dhufne maallaqni kan koo anaaf walitti qabamu erga jalqabee waggaa tokko booda meeshaawwan kaaffee tokko hojjechuuf barbaachisan maashina shayii gatiinsaa qaalii ta'e firiijii 3 televiizinii 2 abbaa inchii gurguddaa taa'umsa kana dura hojjeteeru namarraa kan hunda erga bibbitee booda amma jalqabuu dandeessaa waan jiruuni kaaffee tokko jalqabuuf meeshaawwan kun gahaadha naan jedheem baay'een itti gammadeem isa xaanuun meeshaawwan hafan kanneen akka oovnii keekiin keessatti tolchamu nyaanni itti bilchaatu gosa gosaan diikoorii garaagaraaf kan barbaachisan habaaboowwan garaagaraa mana kireeffannu diizaayinii ittiin sirreessuu qabnu waa hundasaa baatii hafan 6 keessatti immoo naaf qixeessee kanaan booddee biyyaan baatii hanga kanaa qofa turi jechuun baatii hafan waggaa tokko guutuuf baatii 6 isaatiin immoo dhuftee hojii keetti jalqabda kanaan ala xumurteetaa sababni ittiin biyyaan turtuuf waan tokko iyyuu hin jiru jedhee obboleessi kiyya waa hundumasaa qixeessee naaf kaa'eem rabbi obboleessa kanaa namaaf haa kennu maallaqa anitti arge keessaa meezoo sharfee shayiitti dhuguuf kan keessaa baafateeru hin qabu meeshaawwan bitee mana jiraatu maddiiti mana biraa kireeffatee keessa naqaa tureem wanta bites yeroo yeroodhaan suura kaasee anaaf erga tureem kanaan waggaa arfaffaa koo xumureen haadha koo biyya galeen ergan dubbisee booda obboleessi koo bakka barsiisuun dhufeem kanaan innis meeshaa amma kanaa qabatee maallaqa amma kanaa qabattee al takkaati hojiitiin seenamuu hojii kana qorachuu beekuu naannoo kanatti maaltu akka baasu hubachuutu sirra jira jedhee natti himuun mana kaaffee akka magaala sanaatti beekamaa ta'e keessaa jalqaba kushnaa keessa kan hojjetu ittaanuun immoo keessummeessituu ta'een akkan hojjedhu na qacarsiise baatii 6 haala kanaan hojii sana baruuf gatiin kanfaleem xiqqoo dubartiin tokko biyyaan baatii yeroo dhuftu qaamni ishee dabalaa hojiidhaan kan miidhamte taati mitiree ofii kiyya haala ilaalcha namoonni gabaa sanarratti barbaadan ilaaleen qaama kiyyallee sirreessuu akkan qabu naaf galee manni ispoortii magaala kana keessa bakka baay'ee waan jiruuf mana ispoortiin seeneem ijoolleen dhiiraa lamas fedhii kiyya irratti hundaa'anii na leenjisuu jalqabanii lamaanuu hiriyoota mooraa yuunivarsiitii keessa baratu dabareedhaan guyyaa inni tokko jiru inni tokko na leenjisuu jalqabanii otuman kaaffee sana keessa hojjedhu baatii 2 ulfaatina barbaadu hir'iseen ija dhiiraattis dubartii hawwattu ta'een amma immoo dabareen eeyyama baasanii hojii kaaffee kanatti seenuudhaatii mana kireeffadheen eeyyama baafadheen hojii kanan jalqabeem obboleessi kiyya yeroon ani hojii kaaffee kana eegalu gara yuunivarsiitii biraa deemee barnoota digirii lammaffaasaa akka baratuuf carraan kennameefii tureem haa ta'uutii garuu hanga obboleettii koo miillaan hin dhaabuuti deemeen hin baradhu yoon ani asii dhiisee deeme hojiin ishee ni miidhamuu dandeessi jedhee barnoota isaa dhiisee waggaa tokko ana waliin dabarseem yeroo turtii waggaa tokko keessatti barsiisaa yuunivarsiitii ta'ee barattoota isaa keessummeessaa ajajamaa shayii buna affeeramaa fi gola darbee bukoo bukeessaa daabboo keekii hojjechaa hojjettoonni yeroo yeroodhaan yeroo nu jalaa jijjiiraman bakka isaanii bu'ee dalagaa ani jira jedhee fiigee dhufaa bakka na jalaa hir'ateeti miindaasaa keessaa naaf liqeessaa waggaa tokko baay'ee ana waliin dhama'eem otoo inni ana maddiin jiru ta'ee hojiin sun miila lamaan anaaf hin dhaabbatu baay'ee na waliin rakkateem turtii waggaa tokko booddee garuu anis hojii koorraa gatii mana kiraay fi gatii miindaa hojjettoota na waliin hojjetanii danda'een bu'aa xiqqoo argachuu yeroon jalqabu bara dhufus yoon hin baradhun jedhe hojii kiyyarraa na ari'uu danda'u waan na ta'eef barnootaan deema jedhee gara barnootaatti deemeem anis itti gammadeen gaggeesseem sanaan booddee tureem obboleessi kiyya wanta na bira hin jirreef waa'ee jaalalaaf bakkaa fi yeroo hojii kiyya maddiitii kennuu kan hin jalqabeem dhiiraafis ta'e dhalaaf akka umrii isaatii jaalallee barbaachisaadha mitiiree yeroo yerootiin kan waliif hin bilbilu bakka hojii kiyyaas yeroo dhufu hiriyoota isaa waliin affeereen kan hin gaggeessu mana ispoortii keessatti jalqabanatti dhufee na shaakalchiisuu kan jalqabe riyaasaa waliin dabareedhaan kan na shaakalchiisu dargaggeessa tokko waliin jaalalan eegaleem eebbifamuudhaafis waggaa tokko qofatu isa hafa tureem baay'ee walitti dhiyaannee mana kiyyas dhufee buluu jalqabe riyaasaa dabalatee inni bakka hojiitti illee yeroo tokko barnoota addaan kutanii dhufanii na gargaaruullee jalqabanii anis baay'ee natti toleem jaalala dhugaa fi qulqulluu ta'e natti argisiiseem anis maddiitii wanta isa barbaachisu barataadha waan na ta'eef rakkoo maallaqaa akka hin godhanneef yeroo yerootiin kan hin hojjedhu irraa nan kennaafi ofitti isa buteen naannoo baatii 3 erga waliin dabarsinee booda eebba keefis baatii muraasatu hafaa hundaafuu anaan dhiisteen deemtu kottu ammumaa kaasnee wal fuunee waliin haa jiraannu jedheen
gaafadheeni. Innis tole jedhee meeshaa qabu doormii isaatii baasee ana bira galfatee na waliin jiraachuu jalqabe. Hojii kiyyattis isan dabarsa bakka koo bu'ee bakka garaagaraa deema. Dhimmoota tokko tokkos magaala keessa naanna'ee innaaf xumura. Abbaa manaa kiyya naaf ta'e nama baay'ee bareedu hojjaa qabu hojjaa isaarratti dabalatee immoo ispoortii waan hojjetuuf qaamni isaa babal'aa ta'e ijaaf dargaggeessa baay'ee nama hawwatudha. Akkanuma Riyaansaas akkuma isaa nama tolaa bifa tolaa bareedaadha. Haa ta'uutii garuu dursee gaaffii jaalalaa kan naaf dhiyeesse isa kana waan na ta'eef Riyaasaatiin akka obboleessa kootti ni ilaala. Baay'ee wal jaallatu gonkumaa walirraati addan bahanii amma erga na fuudhee waliin jiraachuu jalqabnee booda garuu Riyaansaa doormii waan nagaluuf yeroo barnootaa malee waliin arganii ta'us garuu guyyaatti takkaa lama otoo waliin argin gonkumaa hin oolanii. Kanaan utuu jennu akkan gaa'ela dhaabbadhe obboleessa kiyyalee maatii koollee barsiisee isaanis naaf gammadanii otoon jiruu yeroon eebbasaa ga'e. Yeroo eebbasaatii baasiiwwan guutuu kan isa barbaachisu hunda anatu guuteefi maatiin isaallee akka haadha manaasaa ta'e beekanii mana kooti guyyaa eebbasaa kabajneefi Riyaansaa waggaa tokko duuba isaa jira. Isa waliin qophii bareedaa qopheessinee fi maatiin isaallee nu eebbisanii yeroo cidhaa keessan gabaabsadhaan jedhanii gara biyyaatti deebi'anii galanii. Kanaan anis tarii si dhiisee yoon deemanaan jedheefillee daa'imaadhaan nan isa hidha jedheen akka inni na dhiisee hin deemneef dhuma eebbasaarratti ulfaa'een yeroonni Finfinnee deemeen hojii barbaadadha jedhu lakkii asuma taa'ii sarpiraayizii siif hin qaba jedheen ulfaa kan ta'e isatti himee. Yeroo kana inni sa'aatii kana kan ulfoofte jireenya kooti dukkaneessuuf immoo amma eebbifameera. Kanaan booddees harka kee ilaalee akkan jiraadhu barbaaddaayii qoosaan akkanaa ana biratti hojjetu yoo ulfooftee ta'e dhuguma deemii baasii kana dura keessee kaayyoo karoora koorraa duubatti nan deebistu jedhee natti dubbate. Nan boo'ee baay'een gadee kana qofaa miti guyyaama kana natti dubbate Riyaasaatiin deemii sossobiinii nan ulfaa'emu maal jedhee ani boriin bahaa tarii qofummaan waan itti dhagahamuuf hanga isheen tasgabbooftutti ishee dhiistee hin deemiinii jedhee ofii erga eebbifamee booda gara Finfinneetti imala isaa raawwate. Riyaansaa ganna boqonnaadhaaf gara biyyaatti galuu kan qabu maatii isaa hojii ta'etu nuuf kenname dhufuu hin danda'u jedhee ana bira dabarsee ulfan ture. Ulfi kiyya moo baay'ee kan nama dhukkubu baatii jalqabaatii kaasee amala baay'ee kan na dhorku. Ta'us garuu Riyaansaa kun baay'ee na waliin rakkata. Na eegaa na waliin bulaa. Riyaansaa garuu yookiin immoo jaalalleen koo anofiif abbaa manaa koodha kaniin jedhe torbeeti takkaa yoonaaf bilbileeyyuu yoo toledha. Ani garuu Finfinneetti illee ni rakkata jedheen maallaqa yeroo yerootiin akkaawuntii isaarraan galchaa. Turtii baatii lama booda barattoonni yuunivarsiitii gara mooraatti yeroo deebi'an jaalalleen kiyya Riyaasaatti bilbilee kanaan booddee mana isheetii bahiitii barnoota kee seeraan hordofii ani isheen barbaadu asitti jireenya gara biraa kan naaf ta'u jalqabeeraa jedhee isatti dubbata. Akka tasaa ta'ee yeroo inni sattaasa'u bilbillisaa laawudiirra ture. Deebisuuf yeroo jedhu dhaabi nan dhaggeeffadhan jedheeni hanga dhumaatti hin dhagaheem. Eega sanarraatii kaasee maallaqa kiyya gara isaatti hin ergine maaliif naaf hin bilbiltu jedhees deebiseen hin bilbilleefi. Haa ta'uutii garuu torbeetti maallaqa akkan erguu fi waan na beekuuf torbee lama walitti aanseen erguuf yeroon baadhu dullattiin kun maallaqa natti ergitu anaaf erguu dhaabdee situ deemee isheetti dubbate miti gatii kee siif hin kenna jedhee Riyaasaa waliin sababa kooti walitti bu'anii. Yeroos anillee ulfan ture. Kanaan Riyaansaas sa'aatii kanatti akkamittiin ishee dhiiseen deemaa ulfataate immoo akkamittiin icciitii kee dhoksaa anis bor naman maatii godhadhudha ati siif tole yoo dhiisteenii isheen garuu daa'ima kee garaatti baachurtee ni gaabbita jedheeni. Yeroo kana Riyaansaa yookiin immoo jaalalleen koo mana sanaa bayisiin jechuun koo faayidaa ati mana sanarraatti argatu kan si gaabbisiisu yoo ta'e fuudhiitii mucaa kiyyas guddifadhu mucaan kiyyas maqaa keetiin siif haa waamamu jedhee deebiseefi. Otuu wal bira jiraatanii dargaggoonni kun lamaan wal waraananii wal ajjeesu ture. Riyaansaa kunis dubbii isaa dhaga'ee anaan dhiisne hin deemne. Inumaa yeroon dhukkubsa deebisutti bakka mana hojii koo yookiin immoo kaaffee akka kansaati naaf qabee bakka hundumaa dhaabbatee waan bitamu bitee waan gurguramu gurguree
gurguree seeraan naa bulchaa ture. Kana qofaa miti barnoota isaa xumuruu qabu anaaf jedhee wiistiroo guutee waggaa tokko akkuma obboleessa koo ofirratti dabalatee yeroon da'umsaa kiyyas gahee hospitaalan seenee abbaa itti hin beeku. Abbaan manaan koo magaalaa Finfinneerraatii dhufe ija isaa hospitaalatti argee akka durii waliif ta'uu baatanis haa ta'uutii garuu hiriyaasaa abbaa mucaa koo waliin garuu araaramaniiru. Ulfi kiyya baay'ee cimaa ture. Guyyaa lama miidhadhee daa'imni gadameessa koo keessaa bahuu didee dhumarratti bishaan bubbee ofii dooktarri dhangalaasee kanaan booddee sa'aatii tokko qofa akka miidhattus eegnaa sa'aatii tokko booddee hindeessu taanaan gara kutaa opereeshiniitti seenna jedhee natti dubbatee sa'aatii tokko booddee garuu kutaa opereeshiniitti na seensisanii daa'ima yeroo na keessaa baasan daa'imni erga lubbuun keessaa baatee daqiiqaawwan lakkoofsiseera. Ciniinfachuun koo nafne qaamni kiyyas kutamuunsaa nafne daa'imni kiyya garuu fayyaa naaf hin taane gadda baay'ee ulfaataa ture. Guyyaa lama abbaan daa'ima nu waliin hospitaala keessa kan ture. Daa'imni miidhamu akkuma dhagaheen nagaattillee otoo nuun hin jedhiin gara dhufetti deebi'ee kunis gadda biraa anaaf dabalee haa ta'uutii garuu hanga daa'ima kiyya dhabuu miti abdiin dhabee wanti hundumtuu faayidaa narraa dhabee natti dukkanaa'ee gochaan jaalallee koo sammuu koo keessaa otoo hin badiin kunis anaaf dabalamee boqoo koo gadi cabsee dubartiin deessee daa'ima ishee gara mana isheetti fidattee dhufti. Ani garuu madaa qofa baadheen gara mana kootii harka qollaan deebi'ee baay'een gadee hanga torbee lamaatti namnis gara kootti akka hin seenne ofirraa dhorgeen mana cufadheen ture. Hiriyaa jaalallee koo qofatu ol natti seenee na dubbisaa. Bakka hojii koo kanattis isa qofaatu bakka bu'ee bakka hundaanaaf hojjetaa. Baay'ee na ajaa'ibsiisa ture. Ana waliin hariiroo jaalalaa hin qabnu. Waan tokkos wanta walii yaadne waa tokkoyyuu hin qabnu. Haa ta'uutii garuu bakka nama dhabe kanatti jaalalleen koo ulfa ta'een bakka na dhiisee imale kanatti guyyaa tokko fuula isaa otoo natti hin jijjiirratiin na gargaaraa na deeggaraa bakka hojii koo naaf qabaa utubaa naaf ta'aa ture. Torbee lama mana ofitti cufeen ergan dabarsee booda ofitti isa waameen ani siif maal waan hin ta'eef barnoota kee addaan kuttee ani siin maal waan hin ta'eef maallaqaan illee kanfaluu kan hin dandeenye gatii naaf baastee ani siif maal waan hin ta'eef bakka koo buutee hojii kiyya hojjettaa jedhee yeroon kaafadhu akkana naan jedhee anaaf iyyuu kuni gaaffiidha. Haa ta'uutii garuu haala miidhamte kana keessatti yeroo kamiyyuu si dhiisee deemuun barbaadu. Daqiiqaan mana kee bularraatii kaasee gadda sirraa dhabeen beeku. Tarii yooman si bira dhaabbadhe yooma ija koo argitellee abdii godhatta laataa jedheen si bira dhaabbachaa ture. Kanaan booddees kan hin dhaabbadhu kanumaa fi ija biraatiin nan ilaaliinii jedhee natti dubatee akka yaada kooti oolmaasaa gara mindaatti jireen maallaqa kennuufiif ture. Haa ta'uutii garuu inni ammallee gaddi koo hanga hin cinnetti na waliin dhaabbachuuf qophiidha. Kan nama ajaa'ibu dubartiin opereeshinii taate dhiigni ishee dafee hin dhaabbatu madaan ishees dafee hin qooruu fi sana hunda naaf jijjiiraa akka obboleettii isaatti na ilaalaa dhiiga kiyya narraa miicaa kan ture dargaggeessa kana dhayoon jedhee namni na amanu hin jiru. Kana hundaan na waliin dhaabbachaa ture. Booddee irratti garuu anaaf inni maal yoo taane gaariidha. Haadha manaaf abbaa manaa taane deesseetta heerumteetta otoo naan hin jedhiin na waliin jireenya jalqabee homaa natti hin qaanofne. Barnoota isaas baratee xumuree akkuma xumureenis akka jaalallee koo duraa hojiin barbaaddadha maallaqa naaf kenni jedhee gara magaalaa Finfinnee deemne. Hojiin kanaa ol eessa jiraa yoo dandeesse bakka biraatti kutaa lammaffaa banii achiin hojjedha naan jedhe rabbi na gargaaree kutaa lammaffaa banee achiitii na gargaaree hojjeta. Amma isaaf daa'ima godheen mana koo keessa gammachuudhaan jiraachaan jira. Rabbis hojii kiyyaan na eebbiseera. Jireenyi kiyyallee kan quufaa ta'eera. Obboleessi kiyyaa fi abbaan manaan koo har'aa otoo na biran jirani ta'ee silaa har'aa jireenyi koo maal fakkaata jedheen yeroon tilmaamu anis maatiin koos gadda hiyyummaa keessaa akka jirrutu nutti dhaga'ama. Waaqni karaa obboleessa koo qarshii 20,000 balbala banee har'a kunoo manni keenyi mana quufaa taanee sadan keenyiyyuu obboleessi kiyyas obboleettiin kiyyas mana godhannee jireenya gaggaarii jiraachaa jirra. Akkuma rabbi anaan ilaalee anaan jajjabeesse obbolaa fidee abbaa manaa fidee jireenya koo miila lamaan dhaabee isiniin seenaa koo kan dhaggeeffattanillee bakka hir'ina keessanii sinaaf haa guutu miila keessan lamaan isinaa dhaabuun jedha. Ana obbolee keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatiin ulfaadhaa nagayaatii galatoomaa.
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddeessiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya waan irraa barattan yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isin gaafadha. Qophii seenaa barsiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.